kasaati kana hangafoota oduu durfachuun jalqabna. Siyaasa Itoophiyaa kalibsuu ija keessatti wanni hedduun jijjiiramaa jiru keessattuu carraaleen dhufa akka uummata Oromoo hin dabarre qeerroo fi qarreen Oromoo of qopheessuu akka qabu dhaamsi darbe. Mootummaan Abiy Ahmed waraana geggeeffamaa jiruuf aanaaleen Oromiyaa dabalataanii dargaggeessa 500 gumaachuu akka qabanii ajaj. Yuunivarsiitii Wallaggaa keessattuu sagantaan eebba barattoota afaan Amaaraatiin qophaa'ee mormii barattoota irra kan kahe sagantaan afaan Amaaraa sun hambifamee jira. Waraanni naannoo Tigraahii naannoo Amaaraa keessattuu geggeessaa jiru hammaatee itti fufe. Haala kanaan waraanni kun deemnaan naannoon Amaaraa guutumaa guututti to'atamuu akka dandeettu maddeen naannoo Amaaraa addeessan. Waraana naannoo Tigraahii karaa araaraatiin fixuun Ameerikaan carraaqii godhaa jirtu ammaan tanallee itti fuftee jirti. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo kunin hangafoota oduu gurguddoo saatii kanaa isin qopheeffanne oduu biraallee qabna. Yoon waliin turtan viidiyoo kana jaalachuun chaanalii kana maamila godhachuun miidiyaa hawaasaa irratti akka namni bira argu yoo barbaadan qoqooduun faffacaasu waliin gayuun nu gargaara isiniin jecha gara odeeffannoo keenya kasaatii kana bal'inaan isin dhiyeessitu dabarra. Siyaasa Itoophiyaa kalibsuu ija keessatti wanni hedduun saffisaan jijjiiramaa jiru keessattuu balaa dhalatu diqqeessuu fi carraa argamammoo itti fayyadamuu fi qeerroo fi qarreen Oromoo uf qopheessuu akka qabdu dargaggeeyyiin Harargee Bahaatii fi Harargee Dhihaa dhaamsa yooyyaa miidiyaan gahani. Akka dargaggoonni kun jedhanitti yeroo ammaan tana waraana Tigraahitiin wal qabatee Itoophiyaa keessatti wanni hedduun jijjiiramaa jira. Waraanni Tigraahii kun yeroo ammaan tana madaaliin humnaa jijjiirame naannoo Amaaraatii fi Afaarii keessatti lafa hedduu qabatanii gara Finfinneetti gad dhufaa jirani. Waraana kana walitti qabatee wanni hedduun dhalachuu wanni hedduun jijjiiramuu akka dandeettu ka addeeffame keessattuu gamtaa woboo wajjin uumame walitti qabatee woboon yeroo ammaan tana haleella bakka daddatu qabsuuni kan kahe mootummaan Abiy Ahmed carraan inni fonqolfamuu yookaan ammoo kufuu danda'u guddaa tahee waan jiruu fi carraa argamutti Oromoon fayyadamuu fi qeerroo fi qarreen Oromoo uf ijaaree gurmaahee qophaahee akka eeggachuu qabu dargaggoo fi shamarran Harargee Bahaatii fi Harargee Dhihaa kun dhaamsa ka dabarsan. Dargaggoonni kun akka jedhanitti mootummaan Abiy Ahmed yeroo ammaan tana muddamsuu hamaa keessa seenee jira. Mootummaan kun abdii guddaa kutatee jira. Saatii dhumaa kanarrattu miidhaa dhaqqabsuu danda'a. Mootummaan Abiy Ahmed dantaa Itoophiyaa dantaa Oromiyaa hin qabu, dantaa aangoo qofa qaba. Yoo aangoo dhabuun isaa kan mirkanaa'u taanaan balaa guddoo dhaqqabsuu danda'a. Balaa inni dhaqqabsu kana xiqqeessuu fi Oromoon wal ijaaruu qaba keessattuu qeerroo fi qarreen Oromoo. Mootummaan kun saree marattee balaa dhaqqabsuu danda'a. Wayita hayyoonni Oromoo mana hidhaa guutanii jiran kanattuu mootummaan nu ciisee hin bullu kunini yoo gadaan isaa dhumachuu beekee miidhaa gurguddoo dhaqqabsee badii dhaqqabsee baduu deema. Badii dhaqqabsee deemuu danda'u kanaaf abukaatoon seeraa hidhamtoota siyaasaa Oromoo ijjeefamuun Abdul Jabbar Hussein ijjeefamuun mootummaan kun gara inni itti deemu kan agarsiisu hardhallee taananii diinii mootummaan Abiy Ahmed Oromoo ciisee bulaa hin jiru. Qeerroo fi qarreen Oromoo ijaaramuu qabanii carraa jiru hundattuu fayyadamuuf jechuudhaan dhaamsa dhaamani. Yeroo ammaan tana woboon jabaachaa jira. Woboon haleellaa geggeessaa yaamicha uummata Oromoollee dhiyeessaa jira. Qeerroo fi qarreen Oromiyaa gurmaawanii yaamicha woboo kanallee yaamicha harmee Oromiyaatii fi deebisuu qabanii jedhee dubbata. Gara biraatiin dhaamsi kun akka jedhutti mootummaan Abiy Ahmed waraana Ristii Amaaraa deebisuu fi dargaggeessa Oromoo gara ibiddatti oofaa jira. Dargaggeessi kun tokkoomee waliin tahuun gara waraana isin ilaallettu deemee dhumachuu dura dhaabbatee falmachuu qaba jechuudhaani dhaamsa kana yooyyaa miidiyaa erganii. Dhaamsa dhaaman kana miidiyaan Oromoo akka dargaggeessi Oromoo uf ijaaree uf qopheessee carraa jirutu yookaan carraa dhalachuu
jiraachuu danda'utu fayyadamu badii dhufuu deemtu xiqqeessu miidiyaan Oromoo aktivistoonni Oromoo dhimma kanarratti xiyyeeffannaa guddaa kennanii haasa'uu akka qabanii shamarranii fi dargaggoon Harargee bahaatii fi Harargee dhihaa kadhaamsa kana yooyyaa miidiyaa biraanii gayanii dhaammatanii jiran. mootummaan Abiy Ahmedii waraana naannoo Amaaraatii fi Ristii deebisuu fi gaggeeffamaa jiru kaammaan tana humnootii isaatii fi naannoo Amaaraa akka malee keessatti moo'amaa jiranii keessatti aanaaleen Oromiyaa dabalataanii dargaggeessa 500 mataa waraana kanaaf akka gumaachuu qabdu ajajee jira. Oromiyaan walumaa galatti aanaa 350 oli ka qabdu yoo tahu akka ajaja kanaatiin aanaan hunduu nama 500 ka gumaachuu yoo taate dargaggeessa 350 olittu waraana kanaafi Oromiyaa qofa irra qophaa'uu deema. Dargaggeessi Oromoo ka hagane gahu gara waraanatti oofamuun waraana mantana geggeeffamaa jiru ibidda balbalaa jiru kan naannoo Amaaraatii fi Tigraayiif Afaarii keessatti deemaa jiru. Dargaggeessa Oromoo mootummaan kun qoraan godhuu fi fedhii qaba. Mootummaan kun duulii isaa aangoo isaa waan taateef aangoo irra turuuf dargaggeessi Oromoo hagi kamuu dhumate jennaan dantaawwamaatu hin qabu jechuudhaani xiinxaltoonni yaada kennachaa jiran. Humni Oromiyaa irra duule dargaggeessa fi dargaggeettiin hedduun moo'amanii yookaan waraana kanaa fi fedhii dhabanii gariin gara naannoo Afariitiin gara Oromiyaatti yoo baqatan gariin ammoo milishoota Amaaraatiin ijjeefama gariin isaanii ammoo warra Tigraayitiin booji'amanii miidiyaa Tigraayii irratti dhiyaachuu yeroo adda addaa gabaasuun kenna ni yaadatama. Yuunivarsiitii Wallaggaa keessattuu sagantaan eebba barattoota afaan Amaaraatiin qophaa'ee mormii barattoota irra kan kahe sagantaan afaan Amaaraa sun hambifamee jira. Sagantaa eebba kan gubbaatti namni haasawa godhuu fi qophaa'ee afaan Amaaraatiin akka aadaa yuunivarsiitii instituushinii yookaan dhaabbata federaalii waan taateef dhaamsa eebba jalqabsiisuu isinii geessina yookaan isin dhageessifna wayitaa jedhamu dargaggoonni sagalee isaanii ol fudhatanii iyyuuni yookaan ammoo wacuun akkinniin haasofne godhanii sagantaan afaan Amaariffaatiin barruun qophaa'ee suni akka hin dubbatamin godhame. Dargaggoonni Oromoo yeroo ammaan tana yuunivarsiitii adda addaa keessattuu dabalatee caasalee mootummaa Abiy Ahmedii keessatti ilaalcha sirna durii ka leellisu olaantummaa afaan tokko olaantummaa aadaa tokko maqaa instituushinii federaalitiin maqaa dhaabbata federaalitiin olaantummaa afaan Amaariffaa mirkaneessane kana barattoonni yuunivarsiitii Wallaggaa hardhaa didatanii jiran. Yuunivarsiitiin Oromiyaallee keessa jirtu hedduun isaanii afaan Amaaraatiin hojjetanii maali jennaan yuunivarsiitiin qaama mootummaa federaalii jedhanii waan yaadamuu fi afaan Oromoo yookaan ammoo afaan naannootiin hojjetanii kuni dhaabbachuu akka qabu hayyoonni bakka adda addattuu yaada dhiyeessaa turanii Biltsiginnaan afaan hojii mootummaa federaalii afaan 5 godhuu fi karoora hojii baafannee imaammata baafannee hojiitu seennee jirra jedhamullee qabatamaanii afaan Amaariffaa afaan hojii Biltsiginnaalee naannoo hundaayyuu godhuudhaan yuunivarsiitii keessallee afaan Amaariffaa dagaagsuudhaan afaanii Amaariffaa akka afaan hojii mootummaa isa malee kabira hin taane godhuun yuunivarsiitiilee naannolee keessallee afaan Amaariffaa olaantummaan isaa akka mirkanaa'u godhaa jira. Kan dargaggeessi Oromoo balaaleffatee jira. Warri yuunivarsiitii Wallaggaatii fi yuunivarsiitiilee adda addaa jiranii afaan Amaariffaa qofaanii sagantaan dhiyaatu kun dogongoraa jedhanii kallattii mootummaan laf kaa'anii afaan 5 yoo afaan federaalii godhuu qabnaa jedham afaanii naannolee yuunivarsiitiin keessattuu jirtu dabalamuu akka qabu dubbatamee jira. Miidiyaa hawaasaa irratti barattoonni yuunivarsiitii Wallaggaa ka afaan Amaariffaa didanii baga diddan jechuudhaan namni jajjabeessaa ture. Kun jechuun imaammata afaanii imaammata mootummaa Abiy Ahmedii ka gorsa Daani'el Kibritiin deemuu fi kufaatii guddaa jedhamee jira. Mormiin sun jibbiinsa afaan Amaaraa odoo hin taane afaan Amaaraa hin feene osoo hin taane afaanii Oromoo maaliif bakka hin arganne afaanii kenna afaan federaalii tahuu qaba gaafii Oromoon jettu san kan mul'isu inuma bakka nu afaan kenna afaan federaalii godhuu qabnaa jennee dubbannutti afaan hojii kan mootummaa federaalii godhuu qabnaa jennee carraaqnutti afaan Amaariffaan irratti babal'isuu barbaada warri Daani'el Kibret warri Abiy Ahmed jechuudhaan barattoonni kun imaammata afaan Amaariffaa afaanii naannolee hundaa
akka tahu afaan biltsiginaa akka tahu afaan yuunivarsiitii akka tahu inni qofti mormaan jechuudhaani imaammatee mootummaa Abiy Ahmedii akkasittuu akka jibbame namni hedduun dubbachaa oole. Odeeffannoon kenna ka isin biraanii gayaa jirru akkuma itti fuufetu jira amma immoo gara odeeffannoo waraana naannoo Tigraahiitu isin geessuun durattu odeeffannoo takka isin biraanii gahaa ka Oromiyaan walittu dhiyaatu. Woboo fi waraani naannoo Tigraahii gamtaa uumee jira. Gamtaa kana duuba mootummaan Ameerikaa akka jiru dhagahamee jira. Mootummaan Ameerikaa qofa osoo hin taane mootummaan biyyoota dhihaa kan akka gamtaa Awurooppaa illee duuba jira. Gamtaan Awurooppaa fi mootummaan Ameerikaa keessattuu karaa CIA'tiin mootummaan Abiy Ahmedii kufuu danda'a yookaan ammoo mootummaan kun garagaluu danda'a. Mootummaan kun inni gadaan isaa umriin isaa gabaabbattee jirti. Mootummaan kun kufuu danda'a waan jedhuuf warra Tigraahii kaammaan tana gara Finfinneettu duulaa jiru. Kanaannoo Amaaraa haga tokko qabatan karoorii isin Itoophiyaa qabdanii maali qofaa keessanitti deemuun kunini maalidha? Garee jechuun biyya kan bulchuu danda'a. Kanaan durallee bara durii Ihaadigi jettanii dhaabdanii sagantaa gosa kana fakkaata. Kasabaa fi sablammii qabata. Sabaaf sablammiin hedduun ilaalcha federeeshinii ilaalcha sabaaf sablammii irratti walii galtanii garuu karoorii isin Itoophiyaa bulchuu qabdanii akka Tigraahittu qofaattu deemtammoo sabaa fi sablammii uf jalattu hammattanii wanni jedhu dhufaa ture. Gara gamtaa adda addaa ijaarrachuutu mootummaan Ameerikaa dhiibaa jira. Warri kun aangoottu deebi'uu danda'a yookaan ammoo mootummaan Abiy Ahmedii kufuu danda'a jedhamee waan jiruu fi mootummaan Ameerikaatii fi gamtaan Awurooppaa dhaabbanni naannoo Tigraahii bulchuu humni isaa ka waraana fi humnoonni bira akka waliin dhaabbatanii jajjabeessanii jechuudhaani dhimma gaafa Afrikaa warri qoratu keessi beektonni dubbachaa jiranii mootummaan Ameerikaatii fi miidiyaaleen addunyaa haala kanaa fi xiyyeeffannaa kennanii akkasittuu gabaasuun isaanii tokkoffaa mootummaa Abiy Ahmedii irrattu dhiibbaa yaasammuu yookaan xiinsammuu uumuu fi lammaffaa oduuni kunini biyyoonni lixa pireesii isaa miidiyaan isaa akka oduu gaarittu akka gammachuuttu akka simatee xiyyeeffannaa warri kenneefi kunin fedhii warrattu duubaa jira. Mootummaan Abiy Ahmedii gaafa Afrikaa biyya Itoophiyaa bulchuu hin dandeenye gaafa Afrikaa keessatti nagaa buusuu hin dandeenye gamtaan inni Isaayyaas Afwerqii wajjin uume balaan inni Tigraahii keessatti uume biyyoota dhihaa keessattuu akka malee jibbame waan jiruufi kanaafi warri Tigraahii gara gamtaa kanattu akka deemanii godhamee jedhamee jira. Gara biraatiin ammoo ergamaan mootummaa Ameerikaa ambassador Jeffrey Feltman gara Itoophiyaa dhufa. Gara Itoophiyaa wayita dhufutti dhaabbilee kallachuu mootummaan Itoophiyaa galmee shororkeessaa irraa karaa paarlaamaa isaatiin akka inni haqu akka waliin mari'atullee dhiibbaa godha. Dhaabbata jechuun wobootii fi akkasumas humnoota ittisa naannoo Tigraahii warri kallachuu akka maqaan isaanii paarlaamaa Itoophiyaatiin qulqullaa'ee mariin waliin jalqabu maal jennaan labsiin labsame kaseera Itoophiyaa kun warra wajjin mari'achuu mootummaa Itoophiyaa daangessaa kunilleen akka yaadattu dhiyaataa jedhamee yaadii kayaa jira. Mootummaan Ameerikaa gara kanaan dhiibbaa mootummaa Abiy Ahmed irratti godhaa jira. Ambassador Jeffrey Feltman Finfinnee qofa dhufee Abiy Ahmediitiin hin dubbatu. Tigraahillee deeme pirezidaantii naannoo Tigraahii Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliitii fi dubbii himaa naannoo Tigraahii Geetaachoo Raddaatii fi hoogganaa waraana naannoo Tigraahii Tsaadiqaan Gabratintsaayitiinis wal arguu deemaa jedhamee jira. Mootummaan Itoophiyaa ni hayyamamu hin hayyamu hin beekamu garuu ni carraaqaa jedhamee jira. Ammaan tana ambassadoriin kunini yaamicha mootummaa Itoophiyaatiin waan gara Itoophiyaa dhufaa jiruu fi pirezidaant Saahilewarq Zawudee karaa Abiy Ahmediitiin yaamicha dhiyeessee fi Abiy Ahmed karaa Saahilewarq Zawudeetiin yaamicha dhiyeessee fi waan dhufaa jiruu fi ammaanta mootummaa Itoophiyaa mo'amaa waan jiruu fi waraanni kun akka dhaabbatu waan barbaaduuf yoo warri Tigraahii deemnallee jedhu waan dhowwuun fakkaatu yookaan hayya jechuu danda'a jedhamee jira. Ammoo mootummaan Abiy Ahmedii amalii isaa hin beekamu waa hedduutu jijjiirama didachuu ni danda'a jedhamee yaadamaa jira. Garuu haala ammaan tana waraanni deemaa jiruuni mootummaan Abiy Ahmedii araara fi fedhii qabaachuu hin oolu waan jedhamutu jira. Gara sunittu jira. Gara biraatiin ammoo gamtaanii
woboo fi humnoota ittisa Tigraahii wajjin godhame gamtaan kun akka malee barbaachisaa jedhamee jira. Kana kaa jedhe Profeesariin Nagayaatii fi waldhaba ka gaafa Afrikaa bara dheeraa fi qorate Profeesar Sheetil Trumvooliti maddeen amanamoo jedhu waabeeffachuudhaan Sheetil Trumvool wanni kun hundeeffama Ihaadigii kabar duriitti wal fakkaata. Ammaan tan namni hedduun gamtaa woboo wajjin uuman qof irra dubbataa malee woboon guddaa waan ta'eef ummata Oromoo guddaa lafa Oromiyaa jedhamtu balloo dinagdee fi qubsuma cima irra waan dhufeef haasa malee gamtaanii afur tahee jira jedha Profeesar Sheetil. Gamtaaleen afraan dhaabbatan kunni tokkoffaa warri Tigraahii adda bilisummaa Agoo wajjin gamtaa uummatee jira uummata Agoo. Ka lammaffaa ammoo warra Qimaantii ka Gondarii wajjin gamtaa uummatee jira. Ka sadaffaa ammoo Gumuzii Benishangul Gumuzii keessa jiranii wajjin gamtaan uumamee jira warri lolaa jiru kunin. Ka afuraffaa warra Oromoo ka woboo wajjini gamtaan uumamee jira. Gamtaan kun ummata Walayitaatii fi Sidaamallee Somaalillee dabalachuu deema. Gamtaan kun gamtaa Ihaadigii ka durii caala akka malee bal'ataya warri federaalistoota hundinuu gamtaa kan keessatti wal arguu deemanii gamtaa kan keessatti hirmaachuu deemanii gamtaan kunini gamtaa Ihaadigii durii caala bal'ata'uu deema. Ihaadig dhaabbata afur qofa of keessaa qaba. Ammaan tan ammoo dhaabbata suni caala olii Qimaantii jira, Agoottu jira, Gumuziitu jira, Gaambeellaan dabalamuu danda'a, warri Somaalee dabalamuu danda'a, Sidaamaa fi Kambaataa fi sabaa fi sablammiin ilaalcha federeeshiniitu amanan hundinuu itti dabalamuu danda'anii warri biyyoota dhihaa Ihaadig warri Tigraay waan kan qofa fi ittiin deemuun qabanii humnoota ilaalcha gos warra qaban hunda of jalattu akka dabalan yaamicha dhiyeessaa jiranii. Ilaalchi warra Amaaraa ilaalcha Itoophiyaa diiguu dandayu. Itoophiyaan ka diigamtu karaa warra Abiyyi waan deemeefi malee Oromoo yookaan Tigreen ammaan tana injifannoo waraanaa argattullee Itoophiyaa diiguu fi karoora hin qabdu. Ka Itoophiyaa diiguu danda'u ilaalcha warra Amaaraa ka Abiy Ahmed fudhate kana. Kanaafuu Itoophiyaan filannoo biraa karoora lammaffaa yookaan ammoo karoora baa qabaachuu qabdi. Kun warri Tigraay akka gamtaa bal'aa jaaruu jajjabeessuu jechuuni keessi beektonni dhimma gaafa Afrikaa akkanatti dubbachaa jiranii. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoo keenya ka isin biraan gayaa jirruun odeeffannoo tokko ka Oromiyaa gurra isin buusna. Abbaan seeraa gorsaan abukaatonni seeraa ka Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaafa ka dhiyoo kana ijjeefame Abdul Jabbaar Hussein Gammada sagantaan yaadannoo waldaa hawaasa Oromoo ka Minisootatti geggeeffamee jira. Seenaan isaa dubbatamee jira. Maatii isaa gargaaruu fi GoFundMe'n dhaabbatee jira. Ittaansee waldaan hawaasa Oromoo ka Minisoota maal akka godhuu qabu sagantaan biraa akka yaamamu dubbatee jira. Namni kunini goota nama Oromoo fi jiraate Oromoon bira dhaabbachuu maatii isaa gargaaruu akka inni qabu dubbatamee jira. Waldaa hawaasa Oromootiin walitti qabate waldaaleen bira ka ibsa jannoo baasanii hayyuu kana ajjeecha isa balaaleffatanii haqiisa haa ba'uuti qoratame ka jedhu keessa tokkini waldaa Sikkoo Maandooti. As Minisoota irraa kalee ibsa baasee jira. Waldaan hayyoota Oromoo ka seeraa ka idil addunyaalleen ibsa wal fakkaataa baasee Abdul Jabbaar Hussein akka baanan yookaan akka mootummaan faatii jedhu du'a uumamaa dhukkubaan hin doone harka namatti du'e ajjeechan isaa ajjeechaa caalutti wal fakkaata ajjeecha siyaasaa tahuu dandayaa jedhamee jira. Nama kana gargaaruu fi maatii isaa ka inni dhiisee deeme gargaaruu fi GoFundMe'n banamee jira. Abdul Jabbaar intala durbaatii fi haadha warra dhiisee du'e ofii isaatiif hin jiraanne yeroo umrii isaa hawaasaaf jiraate uummataaf jiraate mana jireenyallee hin qabu. Kanaafuu GoFundMe kan irratti hirmaadha waan dandeettaniin gargaara. Abdul Jabbaar Hussein tola inni Oromoo oole lubbuu isaa qabsiisee hidhamtoota siyaasaa Oromootiif sagalee tahee kunoo har'a du'ee jira ejjeefamee jira. Oromoo waan dandeenyu gargaaruuti waan dandeenyu bira dhaabbannuuti. GoFundMe isaa kana waan qabdanii gumaacha waan qabdaniitti darbadhaa isiniin jechuu barbaanna. Lakkoofsi baankii adda addaa banamee jira. Warri biyya keessa ka gargaaruu barbaaddanii ka GoFundMe'dhaanii kennuu hin dandeenye lakkoofsi baankii sana miidiyaa hawaasa adda addaa irratti qoqqoodamaa jira. Kiyyallee dabalatee kanaafuu karaa sunini Abdul Jabbaar Hussein gargaara isiniin jenna. Abdul Jabbaar Hussein du'a isaa ilaalchisuuni abukaatoo ta'ee fi kan inni tajaajile namni siyaasaa obbo Lidatu Ayyaaloo gadda isaa karaa OMN'tiin ibsatee jira. Abdul Jabbaar Hussein du'a isaatiin gaddii guddaan akka itti dhagahame dubbatee jira.
ani ammaan tana fayyaan kiyya deebi'ee Ameerikaa dhufee lubbuu kiyya dandamachuu ka danda'e yaalamuu ka danda'e carraaqii Abdul Jabbaar Huseen naa godheeni maallaqa malee namummaan kakkahee hiriyoota isaa gurmeesse abukaatoo naa ta'e bilisummaa kiyya kan goonfadhu godhe Ameerikaa dhufee akkan yaalamu na godhe jechuun dubbatee jira. Abdul Jabbaar Huseen nama akka malee naasuu qabu, nama akka malee gaarii, nama akka malee arjaa, nama jechuun waan qabu namaaf hin qusanne, nama nagayaa jedhee yaadee jira. Itoophiyaa keessatti wanni abdii kenneef nama gosa faattu biyyittii kun hin jijjiiramte ilaalchi yaadallee qabaannee jennaan lammummaa biyyi tokko qabna, namummaa waliin qabna. Abdul Jabbaar nama namooma qabu, nama jechuun ilaalcha gaarii qabu, nama adda addummaa siyaasaa sun taane namummaattu amanu jechuudhaan akkasittu faarsee du'ii isaa Itoophiyaa fi waan gadda guddaadha. Itoophiyaan abukaatoo seeraa beekamaa cimaa jabaa tokko dhabdee jirti jedhee dubbatee gadda isattu dhagahamee ibsee maatii isaa rabbi jabeenya akka kennuu fi dhugaan isaa haqii isaa akka bahullee akka barbaadu dubbatee jira. Obbo Lidetuu Ayyaalo irra deebine jenna. Abdul Jabbaar Huseen waan dandeettaniin karaa goofandimiitiin gargaara. Warri biyya jirtan ammoo lakkoofsa baankii isaa ka miidiyaa hawaasaa gubbaattu naannawaa jiru anilleen qoode jira. Karaa suniin waan qabdanii kennaa fi bira dhaabbadhaa jechuu barban. Odeeffannoon kenna ka isin biraanii gayaa jirru akkuma itti fufettuu jira. Waraanii Tigraahii yeroo ammaan tanaa cimee itti fufee jira. Waraan haga ammaan tanaa geggeeffamaa jiruuni milishoonni naannoo Tigraahii waraanii naannoo Tigraahii milishoota Amaaraatii faannoo fi humnoota ittisa biyya Itoophiyaa mo'achaa jira. Warri naannoo Tigraahii kalee magaalota hedduu akka qabatanii isin biraanii geennee jirra. Magaalaa isaanii qabatan keessa magaalaa gudditti aanaa Saint aanaa Gaayinti kan taate magaalaa Nifaas Mawucaa fa akka qabatee dubbannee turre. magaalaa akka Dabra Zabit, Cecehoo, Gobgob, Saalii lafa jedhamtu qabachuu gabaasne turre. Gaara guddicha Gondarii kibbaa keessattuu argamu ka galaan irraa ol ka'iinsa meetirii 4,200 qabu gaara Guna ka jedhamu Dabra Taaboor birattuu ka argamu. Warri kun yeroo ammaan tana to'annoo isaanii jala galchanii jiranii. Dabra Taaboor bira gaara jiru kana qabachuun isaanii himala isaanii gara warataa godhanii fi gara Dabra Taaboor geggeessan. Gaara Gunaa qabachuun himala isaanii gara warataatee fi Dabra Taaboor geggeessanii akka malee warraa fi laaffisaa jedhamee dubbatamee jira. Gaarii Gunaa kun akka malee ol ka'iinsa guddaa qaba. Teessoo waraanaa guddaati. Lola xiqqaanii milishoonni Amaaraa taankii fi meeshaalee gurguddoo raayyaan ittisa biyyaa achittu dhiisee baqatee booji'anii jiranii. Gaara Gunaa namni qabate magaalaa warataa qabachuu fi akka malee salphaa jedhamee jira. Magaalii warataa gaara gadittu waan jirtuu fi magaalii Dabra Taaboor magaalii guddittiin Gondar kibballeen gaara gadittuu argamti. Kuni jechuun maali? Magaalii warataa eegii qabamte karaan Gondarii fi Gojjam walitti fidu yookaan Bahar Daarii fi Gondar walitti fidu sadii karaan jedhamu guutumaa guututti to'atama. Bakkiti warataa kun waldeennadha. Karaan waldiyaa irraa dhufe gara Bahar Daar deemu yookaan Walloo irraa dhufe Bahar Daar deemulleen guutumaa guututti warra Tigraahitiin qabatame jechuudha. Gojjamii fi Gondar gargarii citti, Walloo fi Gojjamii gargarii citti. Naannoon Amaaraa bakka afurittuu gargarii citti. Tokko Walloo fi Shawaan gama tokkoon, Gojjamii gama biraatini, Gondari gama biraatini. Warri kaan ammoo Walloo kaabatii fi Waagimraan faati gara oliitiin gama biraatini gargarii citu deemti. Naannoon Amaaraa akkanattuu lafti isii gargarii citu deemti. Warri Tigraahii magaalaa Dabra Taaborii fi warataa fi deemaa jirani. Gara biraatiin waraana kan dhaabuu fi namni dandeettii qabu hundinuyyuu duuluu qabeechuun naannoon Amaaraa ammallee yaamichaa dhiyeessee jira. Gara biraatiin ammoo mootummaan naannoo Amaaraa dhiibbaa guddaa keessa seenee jira. Sababii isaa dirree waraana irratti waan mo'amaa jiraniif Gojjamii fi Gondariin akka malee wal nyaachaa jirti. Odeeffannoon waajjira pirezidaantii naannoo Amaaraa obbo Ageenyoo Tashaagar biraa baatee akka agarsiiftutti naannoo Amaaraa keessatti warri Tigraahii guutumaa guututtu yoo haalii ammaan tana jiru kan hin jijjiiramne taate magaalonni naannoo Amaaraatii fi naannoo Amaaraa guutumaa guututti warra Tigraahitiin qabamuu dandeettii jedhamee jira. Waan inni jedhatti filannoo sila geggeessine mootummaan kenna haaraawni
baatii fuulbanaa kan keessatti aangoo qabataa ture. Baatii fuulbanaa ka dhuftu ammaan tana baatii hagayyaa keessa jirra. Fuulbana keessa aangoo wal harka fuunaa turre amma haala ammaan tana deemaa jirruun odoo filannoon aangoo wal harkaa hin fuune mootummaan Amaaraa dhamaamuu danda'a. Biyyittii Amaarayyuu to'annoo kenna ala baatee naannoleen nu hin beeknu naannoo Oromiyaa gosa Walloo godina Qamaantii innilles naannoo ta'ee Agoonis naannoo ta'ee dhalachuu danda'a. Kanaafuu Amaarii jiraachuu fi dhabamuu fi lola guddaa geggeessuu qaba. Mo'amuu qofa osoo hin taane baduutti dhufuu danda'a. Akkasittuu jedhee obbo Ageenyoo Tashaagar dubbatee jira. Ageenyoo Tashaagar warra Tigraahii qofa osoo hin taane karaa kibbaatiin woboon ijaaramaa jiru. Woboon cimaa jiru rakkoo guddaa nuttu tahee jedhee dubbatee jira. Sodaa qabu ibsatee jira. Dargaggeessi Amaaraa waliin dhaabbachuu qaba, ka'uu qaba. Ummatii Amaaraa waliin dhaabbachuu qaba. Akka namni waraan irraa hin baqanne, waraan hin dheessine karaa amantiitu fayyadamne warri amantii ajaja dabarsuu qabanii jedhanii abbootiin amantii Ortodoksii ka Amaaraa nami waraan irraa dheessu, waraan irraa ka dheessu, waraan irraa baqatu, milishoonni waraan irraa baqatan, faannoo waraan irraa baqatan abaaranii jiranii har'a isaan abaaran kanan sanyii keessa rabbeessan irraa hakutuuti. Nami waraan irraa dheetee baqatu nama saree gurraatti dhale haa ta'uuti. Sanyiin keessan saree gurraatti dhaltan jedhanii abaaranii jiranii haa ta'uuti malee abbootiin amantiyyuu gadaamii fi maalii bataskaan dhiistee baqachaa jirti. Abbootiin amantii garuu waraanii baqachuu hin qabu, dhumachuu qabdanii jedhamee akkasittuu labsamee jira. Oduu gara biraatiin ammoo naannoon Amaaraa akkuma jiruuni guutumaa guututti labsiin yeroo muddamsaa labsamee jira. Sochiin uummata illee daangeffamee jira. Sochiin uummata ka daangeffame kun magaalaa Gondarii, magaalaa Bahardaarii, magaalaa Dabre Taabor, magaalaa Desee, magaalaa Kombolchaa, magaalaa Dabre Birhaanii magaalota kan hundattuu labsiin yeroo muddamsaa labsamee jira. Ummati ganama laftii bariitee haga galgala sa'a 7 haga magriba nami sanii al socho'uu hin danda'u. Halkan hin deemu, bajaajin hin deemu, gar tokkollee magaalaa dheessanii baqachuun hin danda'amu. Kanattuu jira haga sa'aatii galgalaatii fi haga ganama qofa ka socho'uu danda'a. Halkan wanni tokkolleen socho'uu hin danda'u. Namaa fi sa'aalleen makiinalleen akkasittuu labsamee jira. Bakki waraanii hin jirre haga Dabra Birhaanii fa hundaayyuu labsii gosa kana naannoon Amaaraa labsee jira. Waraanii kun ammaan tana gara Wallootiin Desee irraa kiiloomeetirii 35 haga 42 jira jedhamee dubbatamee jira. Warri Tigraahii magaalaa seenaa qabeetti Wucaalee jedhamtu qabatanii ammaan tana balbala magaalaa Deseetii fi Kombolchaa dhadhaawaa jiranii. Kun magaalota gurguddoo godina Walloo kibbaa keessa jirtu. Achiin gara baatetiin gara Oromiyaallettu yookaan godina Oromiyaa Kamisee dhaquu danda'anii jedhamee warri kun akkasitti dubbatamaa jira. Naannoon Amaaraa sodaa waraanaa hama gosa kana keessa seentee jirti. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo wanni ammaan tana deemaa jiru ka waraana ka naannoo Tigraahii kana fakkaata. Waraana kana wayita mo'amaa jiranitti mootummaan Abiy Ahmedii olola adda jalqabee jira. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa Tigraahii keessa seenee lola guddaa godhuun magaalaa Maayicoo qabatee jira jedhanii. Magaalli Maayicoo jechuun garaacha Tigraahii keessa gara akka inni deemee qabatin beeknu. Borii iftaanti Meqelee qabataa jedhanii haasawaa jiranii. Mootummaan warri Tigraahii waan olola fakkaataa ololanii yookaan waan fakkaataa haasawanii propaganda filoo taate mootummaan Abiy Ahmedii ammoo waan hin fakkaanne haasawaa jechaa jira. Warri garii mootummaan Abiy Ahmedii kijibaanii rikoordii addunyaa cabsee jira. Bakka waraaniin jiratu lafa qabata, bakka waraaniin jiratu junta balleessa. Kalee magaalaa waldiyaa qabachuu fi warra dhufee ka Tigraahii humnoota Tigraahii juntaa ka dhufe birgadii tokko guutuu Birgaadeer Jeneraal Kabbada Fiqaaduutiini ka hogganamu kifla xooriin Itoophiyaa 31ffaan warra barbadeessee jira jedhama. Warri Tigraahii yeroo sanitti ammoo magaalaa waldiyaa to'atanii magaalaa waldiyaa keessa uummata dubbisanii uummatee hagisan dhuftanii nagaan nu bu'ee jira televezyiinii warraatiin garsiisanii haga magaalaa sun qabatanii guyyaa 5 dura mootummaan Itoophiyaa ammoo odeeffannoo kijibaa dhiheessa gara sunittuu jira. Ammaan tana gara Amaaraatii fi gara Wallootiin raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaatii fi milishoonni Amaaraa akka malee baqataa jiranii uummata walqixxee baqatanii jedhamee dubbatamaa jira. Uummata walqixxee waan baqatameef sila Olompikii bara kana irrattu adoo warri hirmaateyyuu odoo Olompikii Tookiyoo gubbaattu warri kun hirmaate Itoophiyaan
medaaliyaa kan caalaa hedduu argachuu dandeetti. Miseensota raayyaa ittisa biyyaa ka baqachuun beekaman, ka fiiguun beekaman, dheessuun beekamanii maaliif warra kana jechuun hin argine itti qoosaa jiranii. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa baqachaa jira. Raayyaan ittisa biyyaa baqachaa jira. Raayyaan baqachaa jiru ka ittisa biyyaa ka gaayintii fi Dabra Zabit Ceecahofaatti mo'atee gara Dabra Taaborii dhufe har'a milishoota Amaaraa wajjin waraansa guddaa keessa oolanii faannoo wajjin akkamiin nu dhiistanii baqattanii dubattu deebitanii jiranii wal fixanii jiranii gara suniin keessatti warra Oromootiif warra saba biraa waraan keessattu jiru irrattu xiyyeeffachuun milishoonni Amaaraa faannoon Amaaraa xiyyeeffannaa irratti godhe miidhaa irratti dhaqqabsaa jira jedhamee dubbatamee jira. Odeeffannoo gara biraatiin yuunivarsiitiin Dabra Taaboriitii fi Gondaree lachuu cufamee jira. Yuunivarsiitiin kun naannoo waraanaa keessa jirti. Dargaggeessi Oromootii fi Tigraay waan ta'uu dhabee rakkachaa akka jirutu dubbatama. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo haala ammaan tana waraan deemaa jiruun namoonni gadi qoosaa jiranii warri Tigraay raayyaa ittisa biyyaa fakkaatanii kanaafuu ammaan tan waraan ammaan tan geggeeffamaa jiru kana humnoota ittisa Tigraay yookaan raayyaa ittisa Tigraayitii fi riphee loltoota Itoophiyaa jennee haa dubbannuti. Ammaan tana ka baqatu ka haleellaa jechuun riphee loluu guddaa jiru raayyaa ittisa biyyaati. Hagas madaalii waraanaa jijjiiramee jedhamee dubbatamaa jira. Wanni jijjiira wanni deemaa jira akka kanattuu jijjiira waan nu daawwattanii nu hordoftanii fi hedduu isin galateef